kana huno kana fakkaataa isiniin jedha huno qorii bareedduu qorii aadaa meeshaa dhiyoo tana poostoti kana asii gaditti kaa agartan kana seenati subscribe like naaf godha isiniin jedha meeshaalee kanarratti ani hiriyaa qaba hiriyyaan tiyya bareedatti ayina bareeda dizaayina isin ajajattanii jechuu ajajaan hin hojjetti qorii siinqee baarree sabaree waan isla elemtuu itti aannan ilmaman hundallee hin hojjeti jechuudha mana isii dhaqeetiin guyyaa biraa viidiyoo qabadhee isiniif dhufaa jechuudha akkuma amma kan ani ofii kiyyaa mana keessatti qorii kana ofii kiyyaa mana keessatti dalaysiifadhee hin bareeddi milaana dizaayinii isii hin bareeddu ofii kiyyaa mana keessatti dalaysiifadhee jechuun qoriin bareeddu tana jaayii wajjiin siinqee wajjiin waan hundi isii wajjiin meeshaa isii wajjiin haga fal'aanaa ga'uttu hin qabaa jechuudha meeshaa kana warri xalabachuu barbaadanii warri ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jenna maaliif meeshaa mana keessaa sirratti itti yaadamee itti ilaalamee namaaf hojjetamuu fi kan gabarraa sun addaanii akka dhiyoo tanaa sunilleen bitachuu dandeettiin ka amma gabarraa waraabee isinii gadhiisisanillee jechuudha kana ani qaaman saahibdittii tiyya goddanyaa tiyya tana hojjetu tana bira dhaqee qaaman isinii hojjechiisee isinii dhiyeessuu danda'a ayina isin feetaniini jechuudha alaabaa abbaa gadaatiin feetanii ka arsii kanaan feetanii ka boorana ka gujii feetanii ka feetaniin jechuu ayinaa feetaniin dizaayinii amma dhufe sin jira dizaayinii saniin isiniif hojjechiisee isiniif qopheessisuu danda'a haala kamiin yoo kaytan taate silkii bilbila kiyyaa duwwaa 93634 duwwaa 8 10 kan qunnamaa isiniin jedha egaa kana fakkaataa jechuudha viidiyoon itti fufaa nafaanatu Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sa'aaduu akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa jirtanii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya anillee sirraa badee jira anillee nu amma dhufee jira akkam jirtan nagaa jirtanii ani hedduu takkaan isin jaaladha isin yaadee jira bakkuma jirtan maratti nageenyi kan rabbi isin baranaaf haa jiraatu isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtanii nagaa jirtanii Jiran jiran keessan maal fakkaata alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota nama 2,000 hin qabna jechuudha daawwattoonni namni 2,000 kun baay'ee tokko like na godhanii subscribe na godhanii bira jiran jechuudha nafaan illee jiran jedhee abdii qaba anatu viidiyoodhaan badee dhufa waan akkatti na balleessi kun maali yaa jara kenna amma dhufeetiin jira guyyuu dhufeetiin jira jedhaa miti haalli waa hedduutu nama dhorka wanta nama dhorku santu argitee haadha daa'imaati haati daa'ima guddiftuu daa'ima waan guddiftuuf kanaaf rakkatti jechuudha kanaaf rakkadhe obboloota kiyyaa YouTube subscribe godha like nu godha share nu godha odumaa jennuyyuu illee viidiyoodhaan jalaa dhabamuu hin qabnu turre amma dhufne chaaneetiin jirra daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa isin akkam jirtanii ani nagaa jira isiniin jedha akkam jirtan mee fayyaan keessan nageenyi keessan maal fakkaata oduu haaraa isiniif qabadhee dhufee oduun haarofni kun maal yoo jettan meeshaalee dhiyoo tana poostoti san irratti warri keessan dawwalanii meeshaa akkanaa eessaa argate saada meeshaa akkanaa hin barbaanne warri jedhanillee hin jijjiiranii daawwattoota kiyya keessaayi egaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya hundi keessanuu kiyyatan maratti nagaan isinii hawwaa waan isiniin jechuu barbaadda akka namni meeshaa akkana qorii aadaa ka argitee ayinaadhaan hojjetamte amma qoriin kan bareeddudha qorii aadaa gartee qorii aadaa namni xalabatuu barbaadan heloo naan jedha silkii kiyya isiniifin himaa jechuudha duwwaa 9 36 34 duwwaa 8 10 isiniin jedha egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa qorii tana qorii bareeddu ani manuma keessa fiin hojjechiifadhe qorii kana jechuudha manuma keessa fiin hojjechiifadhe isinillee akka hojjechiifattaniitiin itti bashannantan abdii qaba warreen order godhatuu barbaadan na dubbisaa isiniin jedha arsii
Arsii aanaa Jajuu aanaa Cullee nageellee abboomsaa kana warri nuuf geessi meeshaa akkanaa bitii nuuf geessi yoo kajettan taate isiniifin bitaa isiniin jedha isiniif order goosisa na dubbisaa isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaalee akkanaa durallee argitanii jirtanii meeshaalee babbareedduu argitanii jirtanii kanaan isinii dhufe har'a egaa wanni ani isiniin jechuu barbaadu baay'inaanii laayikii godhaa subscribe godhaa isiniin jedha egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa ani turee dhufuus kun haala gaarii bareechisee viidiyoo kiyya hojjetaa jira YouTube kiyya akka gaarii irraaf jira isiniin jechuu barbaada kanaaf waan biraa yoo na gaafachuu barbaaddan haalli jiruu haalli ilma namaa haalli jiruuf jireenya qaala'insi akkuma itti fufetti jira biyyi keessaa fi biyya ammallee hin beektanii waan amma biyyatti jira jiru kanallee hin beektanii amma torbaan tokko dura jechuu makiinaa qarshii 200 yaabbattu amma qarshii 2000 yaabbatuu fi kana isin fakkaata egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya yoo wajji ijoollee asiin isinitti galaa jiraatillee na ofolchaa isiniin jedha kanaaf viidiyoo kiyyarraa maaltu badee viidiyoo kiyyarraa maaltu tolee yoo jettan ani viidiyoo bareedaa isinii qabadhee dhufuuf haamilee naa tahaa na jajjabeessaa isiniin jedha kana fakkaata